أشمع حركفوني هردفت فيسي كانتاتن هندوما كيساني وبكا جرسنتي نجيني سني باباي سني جيتشا هرمو ودو قداتي قبدي كاناني سني ديادي egaa akkuma beekamu micaa suuraa kanarratti argitan namoonni hedduun ni beektani gama TikTokitiin baay'ee faamasiidha beekamtuudha jechuudha beetii wallaggaa jedhamte intala wallaggaate baatoo adda addaatiin maqmaqsota akkasumas walaloo akkasumas namoota rakkatan sagalee ta'uutti baay'ee nama beekamtuudha egaa haa ta'u malee kareessa gadda hangana jedhamne gadda guddaatu ishiin qunname gaddi ishii qunnames abbaan ishee jalaa ajjeefamuudhaani egaa akkuma beekamu beetii wallaggaa kana yeroo baay'ee jechuudha rakkoodha kan irra deddeebi'u rakkootu irra deddeebi'a waaqayyo gooftaan kana caalaa ga'ee jedhe ishirra haa dhaabu rakkoo hundaayyuu jedhaani gama kiyyaani kanaaf baay'ee gara nama nyaatti ummata Dubaay keessa warra jirtan cinaa dhaabbattanii akka tikkeetti murtanii fi kana biyyaa galchitanii reeffa abbaa ishee awwaalattu kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha haa ta'u malee kana bichaasuu sun ta'e mucayyoon tuni waggaa lamaan durarree qabeenya isheen hojjetti qabeenya maatii ishee akka jirutti kan jalaa barbadaa'e TikTok baddaatti kan bu'aa turte ta'uun ishee namoota hedduutu beeka ammallee immoo dabalataa abbaa ishee jalaa ajjeesuudhaan gadda guddaa itti galchanii jiru kanaaf egaa hundi keenya baay'ee gaddinee jirra haalli amma Itoophiyaa keessa jiru jechuutan himamuurra darbee jira kanaafu waaqayyo biyya keenyaaf nagaa deebisuun jedhaani baay'ee kan nama gaddisiisu baay'ee garaa kan nama nyaatudha gaddii mica'u kana gadda keenya kanaafu firoottanii fi maatiiwwan hundaaf deddeebina hawwina isiniin jecha jiraattonni Dubaay keessa akkashii cinaa dhaabbattan jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha mucayyoon kun bara haaraa kanallee bara haaraa jalqaba torbee darbe dura jechuudha bara kana komachuudhaan jettee viidiyoo hojjettee turte viidiyoo sanattan isin galcha kanaafuu ani gama kiyyaa maatii fi firoottan hundaaf jajjabinadha ilaame yaa lammiikoo ilaame yaa firaa guyyaa borii ayyaanadha baratu jijjiiramaa jira baga geessanii isiniin jedha anaan garuu baga geessee naan hin jedhina ana kana du'ee dacheetu na nyaanneef malee lammii kootu boo'ee na dhowwaalleef malee keessi koo gubateera akka akaayii garbuu ani bara kanarraan komii qaba yaa bara atuufuma kee of jijjiirta malee ana jijjiiruu dadhabde waggaa 12 guutuu kushiinaa maarabaa keessan jira hojiin koos hin jijjiiramne nyaanni koos hin jijjiiramne uffannaan koos hin jijjiiramne achuma sanan jira maali yaa baraati ofii kee of jijjiirta malee maaf ana jijjiiruu dadhabde isi kan koo haafu lammii koo irraatii boo'ichii fi gaddi dhaabbachuu didee keessumaa gaafa ayyaanni ga'u firriif lammii wal waamee nyaatee wal nyaachisa garuu lammiin koo wallaggaa haati ilmooshee dhabdee ilmoon akka sangaatti qalamee haatii fi abbaanii fi firriif lammiin akka hoolaatti marratanii uffannaa gaddaa uffatanii boo'ichaan gadda taa'u maali yaa baraa lammii korraatis maaliif gaddiif boo'ichi dhaabbachuu dadhabe wagga waggaan inuma boonya wagga waggaan inuma ajjeefamna yaa baraa ati ufuma kee of jijjiirta maaf lammii kollee jijjiiruu dadhabde kana duwwaa dhaaree obbolaan koo of jijjiiruuf maatii isaanii jijjiiruuf biyya isaanii dhiisanii gara biyya Suudiitti dooniin imalanii kaanii lukaan kaanii bakkeetti reeffa isaanii allaattii nyaattee kaanii dooniin bishaan ni nyaatee otoo nyaatanii hin quufiin otoo uffatanii hin kooriin otoo akka hiriyyaa isaanii iddoo garaa isaanii hin ga'iin mana hidhaa Suudii keessatti beelaaf dheebuun dararamaa jiru ati yaa bara ofuma kee of jijjiirta malee maaf unuun jijjiiruu dadhabde ana maaltu natti toleetiin si ayyaaneffadharee yaa bara lammiin koo biyya Suudiitti mana hidhaa keessatti beelaaf dheebuun dararamaa jira lammiin koo Itoophiyaa keessa haati ilmoo
dhabdee marrachaa jirti. Anoo elakinoo bakkuma atina keessan jira. Maaltu natti toleeni? Si ayyaaneffadha yaa bara. Yaa bara sin komadha yaa bara. Elaame yaa lammii koo. Elaame yaa firaa kan ammaan kana sitti tolee isa rakkateetu rakkataaf beeka isa gubateetu gubataaf beeka. Har'a ati siree gaarii irra ciiftee har'a ati waan gaarii waan nyaattee fi natti kolfuu dandeessa. Elaame yaa lammii koo kan jiraa kootti naaf hin goone gaafa du'e naaf hin boo'ina. Kan lammii koo fi jiraatti sagalee hin taanee fi gaafan du'e suura koo viidiyoo koo fudhattanii olii gad fiiguun keessanii mirmanarraa haxaayi. Kanaafiyyuu yaa Oromoo koo lammii koo biyya Suudii mana hidhaa keessatti dararamaa jiraniif akkasuma Oromoof Oromiyaa keessatti lammii keenya ajjeefamaa jiraniif sagalee haa taanu. Sagalee haa taanu yaa Oromoo lammii koof sagalee haa taanu. Ani sin komadha yaa bara. Bakkuma atina keessan jira yaa bara. Ani keessi koo gammachuun qabu gadda malee. Kanaaf